wal keessa moo namni haa yaa'u namni akka wal keessa. Miilarraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaaru jira sammuu jaarree nama. Waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isinirraa fudhata. An biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك يا جالة موكب جمو أكم جرتم فيا كيساني نجيني كيسان برادا صبر زينة وديفنو كنا وقتها ساعتي سايقتي كابني دي أني جرا مارة ترون سنورا توري جرا آتا وتيغرو وديسك يا ساعتي كنا كابني سني دي أني جرا جلك برتي مرينو غنتوتا أورومو جدو تيجي فما جرو ويا هرا جلك بيجرا كافاو أباو بلسجنا أوروميا برزانتنا أوروميا أراني شبابي فاوجين مرين جيجي فما kanarratti bal'ina odeeffannoo kana gurratti hin buufna hawaasni hoo maal jechaa jira marii kanarratti ka jedhus gama biraatiin guyyaa har'aa Maqalee keessatti viidiyoolee garagaraatu argisiifamaa ture namoota miidhaan irra ga'ee dubartii qaamota garagaraa dhiiga duuban argisiisaa sochii addaatu gaggeeffamaa ture gama biraatiin muummichi ministeeraa waggaa 50ffaa Tigraay keessa kabajamaa jiru walqabatee ergaa baga geessanii dabarsee jira itti aansuudhaan pirezidaantii Itoophiyaa kan ta'e Dr. Mulaatu Tashooma Eeltiraan faannoo sidhachiisaa jirti loltoota Tigraay sidhachiisaa jirti Eeltiraan nagaa Itoophiyaa irratti lola bantee jirti jechuudhaan dubbate dubbiin kun maaliif deema gama biraatiin xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad Abiyyi Ahmad yeroo dhiyootti Eeltiraa irratti lola bane jechuudhaan dubbate maarree daawwattoota kenna odeeffannoo waqtaawaa naannoo Amaaraa keessatti raayyaan ittisa biyyaa faannoo shibaa goonee jira jechuudhaan dubbate maaltu uumame kanaafi odeeffannoolee biraa argachuudhaaf profaayilii kenna gubbarra jiru kana qaa achi godhuudhaan gama yuutuubii kennatti koottaa isin jenna yaada. Oduu ammee big breaking news daawwattoota Sagalee Show yooyyaa ammallee yooyyaa oduu ammee harkaasinii qabnaa akkuma tibbana ibsaa turree adda bilisummaa Oromoo kaafaa'uuf akkasumas mootummaan Biltsiginnaa marii jabaa irra akka jiranii maddeen keenya irraa odeeffannee jirra Oromiyaa tasgabbeessuudhaaf lolli akka Oromiyaa keessaa dhaabbatuuf uummanni nagaan bahee akka galuu fi marii qofatu falaa kan jedhu marraa lama adda bilisummaa Oromoof kaafaa'ootti mootummaan Abiy Ahmad manguddoo hayyootarraa jaarsoliirraa abbootii gadaa irraa erganii mariin kun ergaa geggeeffame booda sadaffaarratti adda bilisummaa Oromoof kaafaa'oon mootummaa waliin ta'anii mari'achaa jiru mariin kun hamilkaa'u hadhiisu duubarra kan itti deebinee ilaallu ta'a haa ta'u malee muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Oromiyaa tasgabbeessine bulchuu dadhabneerra waan Oromiyaan tasgabbii dhabdeef Tigraay irraas Amaara irraas bakka hundarraa nutti roorrisaa jiru kottaa waliin teenyee Oromiyaa bulchinaa kan jedhu marii siyaasaa geggeeffamaa akka jiru maddeen irraa odeeffannee jira kana malee marii kana irratti marsaa lamaan geggeeffame marii kana marsaa jalqabaa hooggantoota kaafaa'uuf abaa'oo akkasumas mootummaa Itoophiyaatu wal arganii marsaa lammaffaarratti ammoo maanguddootiin biyyaa hayyoonni beektonni keessaa qooda kan fudhatan iccitiidhaan mariin bal'aan geggeeffamaa akka jiru odeeffanneetu jirra daawwattoota maddeen amanamoo irraa koonfarm goonee kan isiniif dhiyeessineedha an beenyaa gammadaati. Tigraay yoo dhatte kolfi isaanii afaan Tigiriinyaati boo'ichi isaanii Tigiriinyaadha. Sirbi isaanii Tigiriinyaadha amantiin isaanii Tigiriinyaadha biyya Amaaraa waggaa Bahar Daariin dhattuu halkanii guyyaa katamaa sana keessa yoo deemte manni asmaariin sirbituu hundumtuu afaan Amaaraati afaan Walaayittaa tokko hin dhageessu afaan Kambaataa tokko hin dhageessu afaan Oromoo tokko hin dhageessu Oromiyaa yoo dhufte katamaa waradaa xinnoo keessa jirtu tokko yoo fuute mana kana Guraagee sirba mana kana Walaayittaa sirba mana kana Oromoo sirba mana kana Amaara sirba mana kana Adaree sirba mana kana Amaara sirba Itoophiyaa jechuun isa kan laalu akka nuti itti jirru quba qaba so dhaamsi ani dhaamuu qabe dhaamuudhaatiif dhufe namoonni as jirtan community dhaatiifis dhaamsa dhaama community biyya garaa jira Amerikaa jira Awurooppaa jira Awustiraaliyaa jira Ingiliz jira Jarmanii jira eessa jira community kun saayitii kana laga rakkoo kana uummata kana ceesisuu irratti qooda kan hin fudhanne yoo ta'e dhaatiifi maqaa keenya waamamuun wanta isa barbaachisuuf hin qabu maqaa keenya waamamuun dhaabbata maqaa keenyaatiin dhaabbate maqaan keenya moo Oromoo
Oromummaan inni ammaa kun immoo isaa akka nuti lammaffaa maqaa barbaadaniin akka isaan nu waamanitti maqaa keenya hundumaa nurraa mulquudhaaf isa deemamu. Manattuu du'aa jirra. Bobaa jalatti mormi dhufee nu ajjeesuma kana nurraa dhowwuu yoo dadhabanii. Uummanni kun amma dandeetti oolchee wal bushuu qabaan dhaamsa kooti. Sinirra turuu kootiif noof galcha. Garuu namni muraasni waan ammanaadha. Waa'ee madda olaabuudhaatiif dhufee gattaa'ee jiraachuunsaa baay'ee sirrii miti. Akka kiyyatti sirrii miti. Walitti dhaamaa amma danda'amutti dhiibbaa karaa hundumaa yoo geggeessan gaariidha. Kun eenyummaa keenya guutummaatti nu barbadeessuudha dhaamsa jedhuun dhaamuudhaatii fi abbayee noof galcha. Siyoon karaarraa maqedhiifaman siniin jedha ulfaadha. I'm really proud of you guys. Wanni asittis bakka adda addaatti dalagaa jirtan gaariidha. Wannummaan isin gorsu kan jedhan babal'isa. Kanaas cimsa. Akka wal keessa immoo namni haa yaa'u. Namni akka wal keessa yaa'u. Akka wal gargaaru. Koominitiin immoo jabeeffadha. Maaliifi masgiidni gama masgiidaatiin waan dalagamuu jira. Gara sharsiitiin waan dalagamuu jira. Gara biizinasaatiin waan dalagamuu jira. Gara koominitiin immoo waan dalagamuu jira. Koominitiin amma bakka bu'aa ta'e san taati. Waa hedduudhaaf nama fayyadde koominitiin illee deebisaa cimsadhaa ganamaa saasuu inni jira. Ayyaana fa'aa fi warra kaame wajjinis what I saw here is really beautiful. Waan gaariidha. Kun waan abdii namaa kennu jechuudha. Akka warra Edmonton isin hammateef komate qofaa miti. Jabaattanii jirtan jechuudha gara biraatiinis taatu. Tunis qabsoo bara Sheekh. Bara Oromoo